Buleen barsiisaa Waaqayyoo hunduma keenyaaf jinaa ta'u isaa fi arrabanni ittiin dubbatu anaaf isiniin immoo teenyee dhaggeeffannee firee 30-60 goonee akka dhaaltu mootummaa isaanii ta'an Waaqayyoo dandeessisu amma kallattiidhumaan gara obboleessa keenyaatti. Makaba kanilma kana pura kulkullu Waaqayyo tokko amin Kristus doa kaera nafangu jabadan setana ide adamin bilisa base kana bodas nagaf gammachun ta'e nagaf gammachun isa unduma keenya fabaayatu kabajamu abba keenya sora galata luba Samuel jallatamtoonni daakunoonni keenya akkasumas Waaqayyoon kan jaallatan Waaqayyoo si dachaa hedduu kan isin jaallatu maatiiwwan Waaqayyoo hundumtuu akkam bultanii akkam jirtu akkam turtanii amiin Waaqa keenya isa eegee tiksee haalotaa fi guyyoota darban hundumaa keessa dabarsee maqaa isaa akka faarfannuu fi Sora lubbu keenya isa ta'e sagalee isaas akka dhageenyuuf mana isaatti walitti nu qabeef barabaraan haa ta'u. Barnooti keenya irraa wangeela mana qulqullummaa keenya mana kiristaanaa keenya bakka hundaatti iyyuu guyyaa har'aa kana dubbifamu abbaan keenya sila kan nuuf dubbisan wangeela qulqulluun Yohaannis barreesse boqonnaa 21 lakkoofsa 15 kaasee seenaa jiru irratti ta'a. Mata duree godhannee kan nuti kaanusi warra kana caalaa na jaallattaa kan jedhudha. Warra kana caalaa na jaallattaa kan jedhudha. Mee caqasa sana dubbifnee achirraa kaanu tarii namoonni boodana dhuftan warri karaa sooshaal miidiyaas akka dhageessaniif wangeela qulqulluu Maatiyos boqonnaa 21 lakkoofsa 15 irraa kaasee akkas jedha. Eka afaan bule baafatani Yesus Simon Petrosin Simon ilma Yoonaa warra kana caalaa na jaallatta jedheen inni immoo eeyyee gooftaa akkan si jaalladhu atuu beektaa jedheen Yesus deebisee ilmoolee hoolota koo tiksii jedheen si'a lammaffaa Simon ilma Yoonaa na jaallatta jedheen yemmus inni eeyyee gooftaa akkan si jaalladhu atuu beektaa jedhee deebiseef Yesus immoo hoolota koo eegii jedhe. Si'a sadaffaa Yesus Simon ilma Yoonaa na jaallatta jedhe Phexros immoo waan si'a sadaffaa na jaallattaa ittiin jedhee fi in gadde deebisees gooftaa ati waan hundumaa in beektaa akkan si jaalladhus beektaa jedheen Yesus immoo hoolota koo tiksii jedhe. Maqaan Waaqayyo Waaqa keenyaa waa'ee sagalee isaatiif kan galateeffame nuuf haa ta'u. Warra kana caalaa na jaallattaa Gaaffii bu'uuraa gaaffii guddaa kanaa akkuma amma dhageenye kan gaafate gooftaa keenya Yesus Kiristoosidha. Kan inni gaafate eenyuun ture? Jirtu bini eenyuudhaan gaafate? Simon Phexros angafa bartootaa dhugaadhumatti jaalala gooftaa Yesus Kiristoosiin qabamee waggaa 3 fi walakkaa kan isaa wajjin waan hunda dhiisee adeemaa ture Simon angafa bartootaa namoonni baay'een dubbi himaa bartootaa jedhanii kan isa waamanii nama kutataa kana Waaqayyoo ilmi Waaqayyoo gooftaan Yesus Kiristoos warra kana caalaa na jaallattaa jedhee gaaffii bu'uuraa kana gaafate. Warra kana caalaa na jaallattaa. Gaaffiin kun akkasitti rasaa keessa yemmuu ilaallu gaaffiidhuma salphaa fakkaachuu danda'a. Warra kana caalaa na jaallattaa qofaa miti warra kana caalaa na jaallattaa jedhe.
dubbii jaalalaa, dubbii cimaa, dubbii guddaa akkamii akka ta'e hundumti keenya beekna. Jaalala yommuu jennu jecha tokkoon waamna, gosti adda addaa akka jiru garuu beekna. Gaaf tokko jedhanii haadha manaa fi abbaa manaa baay'ee wal jaallatantu karaa deemu. Otuma deemaniitu waa'ee jaalala namootaa kaasanii haasa'u. Ammati abaluuf abaluu akka isaan wal jaallatan beektaa? Maali lubbuu miti namni akka isaanii wal jaallatu jiru. Abaluuf abaluu atteetti haadha manaan isaa abbaa manaan akka haadha manaa jaallatu. Waa'ee namoota akka kaasanii otuma haasa'anii iddoo ta'e geessee haati manaa waa'ee namoota kanaa akka isaan itti wal jaallatan itti silaa haasa'aa jirra. Mee waa'een kan keenyaa kunoo miirree jaalalli keenya waa'ee keenya yommuu nan yaadu ati manaan keeshee tokkoffaani hojii keeti. Ati manaan keeshee lammaffaani maallaqa keeti. Isheen sadaffaan immoo anaa jette. Yeroon kee gaafa hojii raafu na jaallattaa waa'ee horii keetii yaaddee mufitti waa'ee koo yaadatta akka kana natti fakkaata jaalalli keenyaa jette. Gaafa kana abbaa manaa maal jettee jedhe? Teera deebiteef. Dedheetu. Caakkaa walakkaa deemaa jiru yeroon isaa yeroo akkamaa kana muki magariisee daraaree babbareededha. Utaalee mati maal jettee utaalee caakkaa keessa lixeetu dhaqee qarxam godhee yommuu inni muka cabsu dhageesse. Achuma naatee maaltu dhufaa jira jetteetu isheen eegaa jirtu. Danqaraasa masii gadi irra baafatee yommuu kaatee yommuu inni caakkaa keessaa as gadi ba'u iyya keessaa fuutee dirmadhaa dayyitee maqoo ikaylee caakkaatti deebi'ee dhaqee lamaffaa sadaffaa cabse. Itti jabeessi iyyee gaafa gadi ba'u namni maal kun abbaa manaa kootu muka cabsechaa jira na jaallatta malee waan tokko hin jenne natu muubeettee iyyite. Gaafa achi gadi ba'u namtichi dhufee abaaboo guuttatee dhufeetu bagayyuu naa dhuftan haadha manaan kwarra ija koo naa bantee. Maal jennaan bara baay'ee mana wajjiniin jiraadhee hojjedhee dadhabee horii fidee gammachiisee maatii koon busheedheen fiigaa ture. Idaa ani garuu tartiibii jaalala kootii orderiinsaa sirriin turre. Ani isheen gammachiisaan fiigaara isheen garuu hojii fuute isheen garuu horii fuute naan jechaa jirti. Har'a ija koo naa bante dhuguma kan jalqabaa si'i haadha manaa koo si caala kan hin jaalladhu hin jiru jedhee abaaboo kenneef. Idaa namtichi muka cabsuun isaa abaaboo fiduudhaaf malee ishee reebuuf hin turre garuu tartiiba jaalala isaatii yommuu isheen ordarii isaa gashitee fi duraan maan na jaalladhutu waan aan fidin jettu iji isaa banameef. Tarii mata duree kanaan warra kana caalaa na jaallattaa mata duree jedhu kanaan irra Waaqayyo waan inni laphee keenya keessaa dammaqsuu barbaadu tartiibii jaalala keenyaa maal fakkaata? Na jaallattaa miti isin jedhe maal jedhee? Warra kana caalaa na jaallattaa. Warra kam caalaa? Phexrosin warra kam caalaa jedhee gaafachaa jira. Wantoota yeroo ani dubbisu otuun ijaan argite jedhee hawwu keessaa tokko expression akkasiiti. Warra kam harka isaa bartootatti qabee warra kana jechaa jira moo jireenyatti harka quba qabeetu warra kana jechaa jira moo nyaataaf dhugaatii gammachuu yeroo sanaa warra kana caalaa jechaa jira moo warra kam? Beektonni kitaaba qulqulluu fi haalumti tartiibii barreeffamichaa akka ibsutti baay'een waan adda addaa jedhu inni guddaan bartoota warra kana warra nan ganin warra na duukaa deemaa turan amma irraatti na duukaa jiran caalaa ati inni na gantee turte sun na jaallattaa jedhe. Maaliif akkas jedhe itti dhufna gara boodaatti. Inni guddaan garuu warra kana caalaa warra kanaan keenya maalidha? Amma bara seenaa kana rakkina kan ta'e lallabii baay'ateera. Kan lallabus baay'eedha. Namni hundumtuu garuu akkuma seenaatti taa'ee dhaggeeffata. Namni baay'een yoo lallabame akka seenaatti dhaggeeffata. Kanaaf namni hundumtuu maalitti lallabtoonni maalitti namaa hirbeettu emooshinii namaa kakaasu nama kolfisiisuu harka rukuchiisuu ilil jechisiisuutti namni dirmateera. Maaliif? Akka seenaatti dhaggeeffatamu reaakshinii barbaada sagaleen Waaqayyoo ofii keenya yommuu sagaleen Waaqayyoo darbu jireenya keenya akka haati manaa abbaa manaa isheetii bante kanatti lapheen keenya akka banamu ta'udha. Kanaaf warra kana caalaa na jaallattaa Waaqayyo tokko keenyaan jedha. Warra kam?
yookaan wanta kam caalaa na jaallattaa jedhee Waaqayyo nu gaafachaa jira waan hojiin istraagalii gootan yaada hundumti keessan Waaqayyoof waan sana gidduu seera Waaqayyoo eeguuf waan sana raawwachuu gidduu fedhii Waaqayyoo raawwachuuf fedhii sana raawwachuu fedhii keessa raawwachuu jaalala Waaqayyoof jaalala waan sana gidduutti waan isin filachiisu yoo jiraate har'a kaayyoon Waaqayyoo waan kana warra kana waan sana caalaa na jaallattaa kan jedhudha kanaatiin seenaa Phexrosin qabee waan Waaqayyo nu barsiisu ilaalla xiqqoo gara boodaatti achi deebinee maafii kana dura waan gooftaan godhe yoo yaadanne torban darbe akka abbaan keenya akka gaariitti nu barsiisan Wangeela Yohaannis boqonnaa 21 lakkoofsa 1:15tti yoo dubbifne seenaa kana dura waan ni ta'e torban darbe waan barannedha waa'ee maalii ture waan bataskaanee yeroo hundumtu chaadii seenuma dhaggeeffatan dubbatu waa'ee maalii ture kan dubbatame yaadatu torban darbe innoo gooftaadha jedhanii kan abbaan keenya daqiiqaa 40 isinitti lallaban sana yaadattu waa'ee bartoonni qurxummii qabachuudhaafi adeemanii halkan guutuu galaana Xibriyaas yookaan Xibriyaados jennu sana biratti dhamaanii galgala guutuu dhamaanii qurxummii qabatanii waan tokko yoo harka qullaa otu isaan galgala guutuu dhamaanii argeetu kallattii milkaa'inaa isaan qabachiise maalittiin jedhe kiyyoo keessan fuudhaatii bidiruu keessaniin harka mirgaarra darbadhaa qurxummii qabattu jedhe qabatanii rumoon qabanni galanni Waaqayyoof haa ta'u kiyyoon isaanii hammanni baachuu danda'u normaalii ol qabatan qurxummii gurguddaa 153 warra xixinnootuun lakkaa'aniin qabatanii jira maal goonaan kallattii gooftaan isaan agarsiise irra deemnaan gara inni jedhetti kiyyoo isaanii darbannaan sana booda gaamma gara mataa isaarraatti ce'uudhaaf sana booda maaltu ta'e gaafa qurxummii kana qabatanii waa'ee Phexros yoranne Phexros maal godhe utaalee galaana lixee maaliifi gara gooftaatti fiiguu barbaade yeroo ganaa kotta baluliti kottu Yohaannis Yaaqoob lixi jechuudhaaf yeroo eegne qurxummii fidaa gara gooftaatti deemnaa jechuuf yeroo hin qabaanne gooftaa isaa yeroo sadaffaaf edda du'aa ka'eeti achitti argeetu galaana daakee gara isaatti fiigee gara gooftaa Yesuus dhufe isa booda hunduma isaanii waamee gooftaan gaafa isaan achi ba'anii jarreenni qurxummiin beelofne qabachuutti rakkachaa turanii gooftaan ciree ajaa'ibaa beach breakfast qarqara galaanaatti qursii ciree ajaa'ibaa qopheesseetu kottaa qurxummii sama fiddanis fidaa jedhee waadee eenyutu tajaajilaa jira beektu astanaagaajiin eenyutu ture beektu eenyuun ciree qopheesse gooftaa Yesuus Kiristoos eenyutu kottaa taa'aa jedhee daabboo cabsee kennaa jira beektu gooftaa Yesuus Kiristoos eenyutu qurxummii waada gooftaa Yesuus Kiristoos wanna ajaa'ibaa ciree gooftaa wajjin nyaachuu otoo argattanii carraa akkasiin jaallattanii akkaataa ciree kanaa immoo yommuu yaaddan ganama bariidhaan kan guutuu qurxummii qabaa turan jedhee hin dhufan abiddi boba'eera yommuu isaan dhufan itti naanna'an ta'anii qarqara galaanaatti ilaalame ciree akkasitti nyaatta hin jaallatte achi qarqara galaanaatti abiddi qabbana sana keessa boba'ee isinitti ho'aa ho'ifachaa ho'aa isaa fireeshii achirraatii foon waadame cabsanii kuttanii nyaachaa daabboo fireeshii nyaachaa nama hin du'e gooftaa koo ni jaalladhu jettanii garaagara baatanii ol argitanii wajjiniin teessanii idaannoo hadu'u malee du'a moo'ee ka'eera jettanii gammaddanii gammachuudhaan ciree ajaa'ibaa akkasii qarqara galaanaa ta'anii nyaachaa turan gammadanii Asa baay'een hin turre namni ati gooftaa Yesuus jechuudhaafi ija jabaate hin turre garuu hundumti isaanii baraniiru jedha sagaleen Waaqayyoo garuu ciree ajaa'ibaa kana utuu enjoy gochaa jiraniitu gaaffiin ajaa'ibaa tokko ka'e maal jedhee gooftaan Phexros utuma isaan nyaata nyaachaa jiran keessa Phexros yookaan Simoon Phexros yaa ilma Yoonaa jedhama musliima dubbifne warra kana caalaa na jaallattaa'u gaaffiin jedhu nyaata kana gidduutti yookaan akka nyaata kana nyaataniin ka'e gaafa kana eegamma yommuu seenaa kana hundumaa keessa dhuftanii ilaaltanii Phexrosiidhaan warra kana caalaa bartoota kana hundumaarra kan caalu jaalala anaaf qabdaa jedhee gooftaan gaafannee Phexrosin gaafatu gaaffiin kun gaaffii akkasumaanii akka hin taane sirriitti beekuu qabna warra kanarra caalaa na jaallattaa jedhee inni gaafate qulqulluun Phexrosi gaaffii kana utuu hin deebisin dura
waa baay'een sammuu isaatti akka ka'u beekamaadha. Maaliif namoonni waaqayyo kan inni isaanirraa barbaadu keessaa inni jalqabaa jaalala akka ta'e beeku. Akkas jedha wangeela Maatiyos boqonnaa 22 lakkoofsa 37 amma 40 keessatti yoo dubbifne warra Farisootaatti Gooftaa Yesuus Kiristoosin gaaffii gaafate. Qoruu barbaadaniitu gaaffii guddaa tokko isa gaafatan. Seerota keessaa abboommii kurnanuu keessaa inni tokkoffaan inni guddaan isa kamii jedhan. Tokkoffaadha kun yoo jette isa kamiidha jedhanii yommuu isaan gaafatan akkas jedhe Gooftaan. Abboommii guddaanii Waaqayyoo Waaqa kee Gooftichaa garaa kee guutuudhaanii jireenya kee guutuudhaanii yaada kee guutuudhaanis jaalladhu isa jedhuudha jedhe. Eenyuuni? Waaqayyoo Waaqa kee garaa kee guutuu yaada kee guutuu jireenya kee guutuudhaan jaalladhu isa kanaadha inni guddaan jedhe. Wanni Waaqayyo nurraa barbaadu inni guddaan aarsaa keenya hin jaallata, faarsaa keenya hin jaallata, lallaba keenya hin jaallata, qiddaasee keenya hin jaallata. Inni jalqaba irratti barbaadu inni guddaan garuu jaalala isa dhugaa, jaalala isa guddaa, isa laphee irraa jireenya irraa yaada guutuudhaan ta'e sanatti barbaada jedha. Tokko yoo itti daballe mul'ata Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 2 hamma 6 yoo dubbisne Waaqayyo Gooftaan keenya karaa Yohaannis waan dubbatu tokko akkas jedha. Ani hojii kee argeera, dadhabbii kees argeera, obsa kees argeera, waa'ee koo mari'atamuu kees argeera. Waan ati gootu gidiraa kee hundumaa naaf jettee ati argitu hundumaa argeera. Garuu waan inni sirratti jibbu waan xinnoo tokkoon qaba. Innis immoo jaalala kee ishee durii sana dagatteetta jedhe. Argitu Waaqayyoon waan tokkollee tun gammachiisinii dadhabnee dhamaanee tajaajillee faarfannee waan hundumaa sana goone dadhabbii kee sana obsa kee yaalii kee sana hundumaa waa'ee mana kootiif gidiraat argite sana hundumaa argeera jaalladheera jechuudha. Garuu waan hin jibbu tokko sira maali inni irratti jibbe jaalala kee ishee durii anaaf qabdu sana irraanfatteetta. Tajaajila koo baay'ee jaallata, mana koo baay'ee jaallata, seera koo baay'ee jaallata. Garuu jaalala ana Waaqa keef qabdu ishee durii sana dagatteetta. Ishee kana immoo sirratti hin jibbe jedhe Waaqayyo. Jaalalli Waaqayyoo qabnu inni durii sun jira. Yeroo ammaa kana jaalalli bataskaanaa wanta dagaagee fakkaata. Addunyaan kun hundumtu waa'ee bataskaanaa haasa'a. Abalu sin ajjeesa waa'ee bataskaanaa fi jaratti sana finna jaratti kana gombiifna waa'ee bataskaanaa fi laayira namoonni hundumtu. Jaalalli Waaqayyoo jira achi keessa. Jaalalli Waaqayyoo nama ajjeesuuf ka'a lola. Jaalalli Waaqayyoo hin du'uuf malee hin ajjeesaniif. Maalirraa dhufa rakkinni kun hundumtu? Jaalala wantootaa, jaalala haalotaa, jaalala waan kan biraa kan qabaate amma dhumaatti waa'ee mana kiristaanaa jaallanneerra jaalalli Waaqayyoo garuu tajaajila keenyatti biizii ta'uu keessaa jaalalli Waaqayyoo irraanfatamaa jira jechuudha. Kanaaf egaa yeroo kanatti wanni guddaan ammas irra deebinee ilaallu warra kana caalaa na jaallatta. Phexrosiif bartoota ture warri kun uniifoo maali? Waan na fedhe ta'u kan kompeerii wajjin goonu warra kana caalaa na jaallatta gaaffii jedhu kana jireenya keenyaaf deebifnee darbuu qabna. Meegaa sababumti Gooftaan Yesuus Kiristoos gaaffii kana Phexrosiin gaafateef maali jennee haa ilaallu. Warra kana caalaa na jaallatta. Phexros jechuun eenyudha? Beeknamni eessaa kaasee na duukaa bu'ii jennaan wangeela Maatiyos boqonnaa 4 gadi bu'u. Na duukaa bu'ii jennaan achumatti kiyyoo isaa lafa kaa'ee lafa qurxummii qabaatu tureetti obboleessa isaa wajjin Gooftaa Yesuus Kiristoos duukaa bu'e. Jaalala Waaqayyoo qaba waan qabu namni kun. Jaallatamoo hin jaallatu Gooftaa Yesuusiin. Gooftaan Yesuus Kiristoos jaalala kana beekamoo hin beeku. Ati waan hundumaa beekta yaa Gooftaa koo maana gaafatte deemni Phexros. So dubbiin kun Gooftaan akka Phexros jaallatu wallaaleetu adda baafachuuf gaafachaa jira miti jechuudha. Jaalalli Phexros immoo gaaffii jalayyuu hin jirre jaalala guddaadha jechuudha. Garuu waan itti deemaa jiru qaba jechuudha Gooftaan na jaallattaa warra kanarra kan jedhe. Mee jaalala Phexros karaa kan biraa ilaallu. Waan hundumaa dhiisee duukaa bu'eera inni. Karaa kan biraa yoo ilaalle Phexros yoo seenaa isaa yaadattanii Maatiyos boqonnaa 14 lakkoofsa 28 irratti Gooftaa bishaan irra tunni deemaa jiru yommuu arge maal jedhe Phexros?
gara kennu baati na dandeessisi na abboomii jedhe. Petros nama gooftaa Yesus Kiristoosin yoo arge amma fiigee bira ga'utti itti marmuuf ta'e maaliif akka ta'e hin beeku. Amma isa bira ga'utti garuu nama obsa hin qabne jaalalli gooftaa hamma kana bishaanirra iyyuu kan isa deemsisuudha amantiidhaan. Hamma gidduutti shakkuu jalqabee nyaatamuun dhuftutti. Otuma gara gooftaatti fiignu otuma jabaanneerru eenyullee nan dogoggorsu jaalala Waaqayyoo irraa eenyullee adda nan baasutuma ennoo yeroo tokko tokko liqimfamaa utuu jirru of argina akkuma keenya sana jechuudha. Garuu jaalala gooftaa guddaa qaba. Gooftaan Yesus Kiristoos yommuu inni bartootaan wangeela Luqaas boqonnaa 22 lakkoofsa 55 kaafnee yoo dubbifne gooftaan Yesus Kiristoos kana booda gaafa guyyaa kamisaa sanaa nan du'aa garuu du'a moo'ee nan kaa'ee waa'ee du'a isaatii yommuu inni bartootatti immoo Phexros maal jedhe? Yaa gooftaa jedhe seenaa isaa beektu baay'ee keessatti. Warri kaan yoo si ganan illee ani si wajjinan du'a malee sin ganuu jedhe. Hammas ga'a jaalalli Phexrosii gooftaa Yesuusiif qabu. Warri kaan yoo si ganan illee isaan kun si ganuu danda'u. Yohaannis Yaaqoob Toomaas deemuu danda'u warri kaan. Ani garuu du'a taati malee si wajjinin du'a malee maal hin godhu jedhe. Sin ganu sirraa adda hin ba'u sin mamu si wajjinin hin du'a. Gooftaan Phexros calm down waan jedhu fakkaata. Phexros actually siya sadii nagantaarra utuu ndaaqoon siya tokko niyye ati siya sadiirra deebitee nagantaa jedhe. Du'allee taanaan nan barreeti yaa gooftaa waan jechaa jiru fakkaatu. Du'allee taanaan nan du'a malee ani sin ganu matumaa murteeffadheeraadhaan kun. Harkitanii beektanii muka kanatti karakkartan. Namoota gorsitanii amansiisuuf bakka abdii mayyooratti kutattan hin jiru. Siif siin galle waanni kun yommuu jettan. Gooftaan beekaa Phexros garuu fudhachuu hin dandeenye gahee argee duni warri keenya. Gahee argii fakkaataa inni isa gooftaan ittiin jedhee. Phexros garuu waan adda irratti hubannu dhugaa isaa laphee isaa keessaa si jinin du'a malee sin ganu. In fact hin jedhe duwwaa utuu hin ta'in yommuu gooftaan qabamee reebamee gidiramaa turu Phexros fageenyaan duukaa bu'ee boo'aa yaadda'aa gaddaa dugda duuba bu'ee faana bu'aa ture. Yaaleera itti muuxannatee jechuudha. Argitu amma humna isaati. Yaaleera hamma humna isaati. Amma namaa akka namaatti akka nama gooftaa isaa jaallatutti. Garuu deemee rakkoon eessatti dhuftee dubbiin cimee hundumtuu walitti qabamee aduun dhiyee qorri yommuu lafa dha'u abidda ormaa qaammachuu dhaqe. Abidda warra diina siinaa warra gooftaa isaa fannisanii qaammachuu dhaqnaan ati isaa wajjiniin deemtaa kan turte barataa isaa miti isaan keessaa tokko mini jette intalli tokko. Maal haasaa jirta namicha sana gurraan hin beeku sayyuu jedhe. Achi ka'ee baqatee abidda biraatti dabarraan ammas namatti hin fuudhin gaafa nama qabu kan biraan ati isaan keessaa tokko miti ani namicha kana hin beekuudha. Achi kana dhiisee kan biraatti dabarraan ammas kan biraan ati dubbiin keeyyuun beeksisa warra Galiilaa keessaa tokkodha. Isaa wajjin turte miti ittiin jedhe. Yommuu kana maal jedhe Phexros ammas irra deebi'ee ani namticha ati jechaa jirtu kana hin beeku. Oliyyuu hin beeknu nuti jedheetu Phexros isa gane. Amma gaboodetti deebina warra kana warri kun yoo si ganan illee an sin ganu inni jedhee ture Phexros isa sadaffaa isa gane. Yeroo kana gooftaan galagalee isa ilaalee jedha Luqaas. Iji isaanii yommuu ofirra buufatu indaaqqoonis yommuu iyyatu dhaga'ee Phexros maal godhe? Hirqinfatee boo'ee hin boo'ee duwwaa utuu hin ta'in baay'ee keessa laphee isaatii gaddi laphee isaa cabsee mimmaan guddaa dhangalaasee gara waaqa isaatiitti inni ati jette narratti raawwatee dubbiin sun hin oollee sin gane jedhee gara waaqa isaatiitti boo'ee iyyee deebi'e. Yeroo kana gooftaan galagalee isa ilaalee jisaa fuula durootu ilaalu dugda duubaan nu argaa. Dugda duubaaf fuula dura sin qabu akka waaqummaa isaatiitti hunda arga garagalee isa ilaale. Ammas ayiwishatuun ijaan argate yommuu isa ilaale is okay homaa miti Phexros jedhee mataas akkas raase moo sittan salphadhe Phexros jedhee akkas raase. Tun argina ta'e hin tolu yeroo tokko waan akkanaa kana. Abdiin ani qabu homaa miti. Obsi waan ittiin jedhee natti fakkaata. Maaliif? Achuma wangeela Maatiyos kana irratti boqonnaa 26 irratti Phexrosiin edda nagan ta'e booda maal ittiin jedhee ture gooftaan? Yaa Phexros seexanni
akka nama qamadii gingilchuu qilleensatti qabee gingilchee garaagara bittinneessu tokko keessan bittinneessuuf hin kadhatee ani garuu amantiin kee akka hin bannee fi waa'ee keef nan kadhadhee jedhe gooftaan ittiin. Otuun inni kufin akka inni kuftee garuu yommuu kaatuu jedhe ittiin. Obboloota kee jajjabeessii ittiin jedhe. Kanaaf egaa mata duree keenyatti fookesii gochuudhaaf gaaffii kana gooftaan Yesuus Kiristoos warra kana caalaa na jaallattaa gaaffii jedhu kana yommuu kaasu dubbittiin jaalala naaf qabdaa miti. Jaalalli kee hagam ga'a. Hamma eessaatti si deemsisaadha. Waaqayyoon hin jaallannaa? Amma yookaan maayikiraafoonii tokko keessatti gashuu keenyatti ga'e. Waaqayyoon hin jaallattu? Jara keenyaa TV miti naddinaa dubbatu. Waaqayyotu ana miti lalisaas mitaanootu akka koof hin dhufun ture. Waaqayyo waan inni nutti dubbatu Waaqayyo duukaa deemnee haa dhageenyu. Waaqayyoon akka jaallattan hin beeka. Maali jirraba keessa irraa barii ganamaan kaatanii sanbata kanatu leetii rafanii nyaatanii qarqara bishaaniitti waa'ee ciree sana dafee kan hin dhiisee darbuuf namoonni hundumtuu waa gaggalagalee ciree gaggalagalee ilaaluu jalqabnaan. Bunni immoo duukaa ture illee kan biraan akka hin gaafanne. Kan ganama barii nu kaasee mana isaatti olitti nu qabe jaalala Waaqayyoo miti. Haalonni nu ulfaachuu danda'u. Atiraaktiis nu gochuu dhiisuu danda'u. Achiyyuu nu dhiibuu danda'u. Ofitti nu harkisuu dhiisaati. Kan addana fidee nu kaa'ee jaalala Waaqayyooti. Gaaffiin qabu sanarraa yaaddoon qabu deebii keessa irraa yoo yaaddoo qabaadde illee sanarraa yaaddoon qabu. Yaaddoon inni guddaan hammam jaallanna Waaqayyoon. Hamma maalitti qormaata isa kam bira dabarra. Wallaansoo isa kamirra ceena. Maal dhiifnee Waaqayyoon filanna? Waaqayyoof jennee wantoota dhiifna moo wantootaaf jennee Waaqayyoon dhiifna? Gaaffiin inni guddaan isa kana. Yeroo filannoo bira ga'u hamma eessaatti Waaqayyoon qabannee adeemna ishee jettu kana ilaaluu qabna jechuudha. Kanaaf warra kana caalaa na jaallattaa Phexrosin yommuu inni jedhu bartoota warra kana wanta kana caalaa na gaafattaan kee wanti warri kan keenya maal fa'i jennee abbabbaan dhuunfaatti gola isaa keessaa waan wajjin wallaansoo qabaa jiru qabaa laphee isaa keessaa miti. Waan kana caalaa Waaqayyoon nan jaalladhamoo waan kanaaf jedheen Waaqayyoof isa kan jedhu ofii keenya of gaafannu gaaffiin gooftaa garuu hagam na jaallattaadha Phexrosidhaatiin. Egaa bees haga Waaqayyoon Phexros jaallatu jaalala isaa beeka hammam akka jaalalli isaa ga'u baruu barbaada. Maaliif yeroo hundumaa keessaa yerootti kana gaafa jalqabanni na duukaa bu'ii jennaan dhuguma na duukaa buuta hammam na jaallatta kan kiyyoo kana lafa keessa hin jenne. Waggaa tokko iddoo baratee booda ammayyuu na jaallatta Phexros hin jenne. Gaafa inni amma du'aattiin si duukaa jiraadhee lakkii Phexros dhuguma amma sana na jaallatta hin jenne. Kan inni gaafate gaafa du'aa ka'ee guyyaa sadaffaaf itti mul'ate kanatti gaafate. Dhuguma bakka Phexros of keessanii yommuu ilaaltanii gaafa gooftaan du'a keessaa ka'ee jalqaba dhufee mul'atu maaloo waa'ima waan sanaa kaasinnaa laatettanii yaaddoftanii Phexros nagante miti akkuma siin jedhe ta'e miti dubbichi ta'an jedhaa ittanii yaaddoftanii tuufi keessan ta'eeti. Egaa yeroo hundumaa keessaa guyyoota hundumaa keessaa yerootti kana kan gooftaan hammam na jaallatte yookaan warra kana caalaa na jaallattaa jedheef waan Phexrositti jiru beeka gooftaan keenya. Phexrosin qalbii isaa kan cabsee hirqinfatee amma boo'utti kan booksisee dogoggora baay'ee dogoggoreera ta'a isa duraa dogoggora kana ta'uusaa sagaleen Waaqayyoo dhugaa nuu ba'a. Dogoggora guddaan Phexrosin booksisee dogoggora isa kanaadha. Amma gaa yeroo Phexrosin gooftaan keenya warra kana caalaa na jaallattaa jedhee isa gaafatutti waan nuti adda baafachuu qabnu gooftaan kan inni kana gaafateef Phexrostuu dhiphina guddaa keessa jira jecha. Phexros gadda guddaa keessa ture amma immoo gooftaan ka'eera iddasitti booda tarii namoonni waan baay'ee odeessaniiru ta'uu danda'a. Phexros disqualified ta'ee kan jedhu jira ta'a. Phexros inganee bartoota 11 kee Yihuudaan sokkeera miti. Yihuudaan sila sokkee Phexros lammaffaa dhalanii kan odeessan yoo dhuman qaban ta'a. Maaliif? Ganeera ka ganuu caalamaa ta'e hin beeku nama kanaa jedheetu ganee akkuma gooftaan gaafa du'e awwaalamee hin dhume se'anii Phexrosis hin beeku yommuu jedhe innis deemeera kan se'an jiraachuu danda'u. Phexrosumtiyyuu immoo ofiisaa dhiifama gochuu dadhabuu danda'a. Gooftaa koo tunni natti himuu
ifatti namoota gidduutti isa hin beeku jedhee isa gane akkamitti nani deebi'ee sichani barataa gooftaati tajaajila ofii jechuu danda'a. Kanaaf gooftaan Yesuus Kiristoos yerootti sanatti warra kaan caalaa na jaallatta jedhee Phexrosin kan inni gaafatee fi Phexros warri kaan yoo si ganan illee ani si wajjin du'a malee sirraa addan ba'u inni ti jette jaalalli kee duraa sun akkuma sanatti jiramoo dogoggora kee kanaan qabamtee abdii ofii kutatteetu deemaa jirta. Hammam na jaallata jaalalli ati naaf qabdu dogoggora kee sana keessaa kaasee si dhaabeetu tajaajilaa koo waamichan si waame sanaa fi ammallee galmaan ga'uuf deemaa jirta moo waa'ee ofii keetii boosseetu boodatti deebi'aa jirta. Arra kun keenya inni guddaan koo ofuma keenyaan boo'icha of teessisnee of boossifna waan baay'ee irratti. Victim mentality kanarraa of eeggachuu qabna yeroo hundaa kan isin jedhu kanaaf. Biyya keenyaati gara ndeen dhagaamalee argee hin beeku. Boossistu qataranii boossisu jechuudha ga'een ture gara Finfinnee kanatti jira waan akkasii dhageessanii beektu. Kan birri isin jalaa du'eerra caalaa nama isin boossisu kan birrii baaftanii katartan. Waan akkasii ofuma keenyaan taa'ee meelalisa. Ati kuwaan baay'ee keessa dabarte namni isin beeku malee yommuu of boossisu otoo argitanii nama ni bu'u. Amma gooftaan keenya waan inni jechaa hayi dhugaa keetii gaddi kee boo'ichi kee deebi'uun kee sana ani fudhadhee itti gammadeera ati teessee ofitti hin boo'ini kai fuula duratti adeemi Phexrosin jedhee Phexrosin haaressuudhaafitu warra kaan caalaa na jaallattaa'oo jedhe. Warra kaan caalaa na jaallattee deemtaa Phexros jedhee gaaffii kana gaafate. So gooftaan waan inni gaafachaa jiru isinii galeeraa? Hindo goggortee Phexrosin kuftee Phexros nagantee miti na jaallatta. Nuni waan baay'eetti dhiphachuu dandeenya waa'ee kufaatii keenya waa'ee dogoggora keenya waan gooftaan Yesuus Kiristoos nu gaafachuu barbaadu amma na jaallattu. Yoo na jaallattan kufaatii sana bira darbaan dhiisee darbatanii deemuu dandeessudha. Sichi tajaajilatti, sichi faarfannaatti, sichi kanatti sanatti yaani sila jaalalli sun na kee abadeem jaalalli bataskaanaa isheen durii na kee abuqqaateettiin. Gooftaan waa'ee isa durii sana haasa'uu keetu hin ta'in isa durii sana deebiftee ijaartee itti fufuu kee barbaada maqaa ta'ee fi warra kaan caalaa na gaafattaan gaaffiin isaa Phexrosin gara kana fiduudhaaf gooftaan Yesuus Kiristoos Phexrosin gaafate. Egaa gaaffii kana booda waan na ta'e ammatti dhufnu. Phexrosii fi jaalalli gooftaaf qabu bu'aan isaa inni guddaan maal akka ta'e maddina irratti argina. Eega kana hundumaa isa gaafatee fixeetii booda gooftaan Yesuus Kiristoos Phexrosin warra kana caalaa na jaallatta yemmuu jedhee Phexros deebiin deebisee beennaa meesa jalqabaa gaafate. Yaa ilma Yoonaa na jaallattaa'oo jennaan maal jedhe Phexros? Akkan si jaalladhu atu beekta yaa gooftaa jedhe. Atu beekta keessa laphee koo isan beekurra caalaa na beekta maaliif na gaafatta akkan dogoggore akkan kufe beekta ishee dogoggora koo kufaatii koo sanan na qabe malee jaalalan siif qabu atu na caalaa beekta miti garuu kufeera garuu dogoggoreera ta'uu danda'a. Beektaatiyyuu jedhe gooftaa isaatiin. Warra kaan caalaa na jaallatta nan atu beekta kan baay'ee si jaalladhu jedhe. Isa booda gooftaan maal ittiin jedhe? Ilmoolee hoolota kootii teksii jedhe. Argitu jaalalli Phexros kufaatii inni lafa ni nan kufee jedheetu muudamatti ol isa baase. Kana jaalala Waaqayyoo isa dhugaa yommuu nuti qabaannu kufaatii keessaa fuudhee immoo muudamatti ol si baasa. Namni yommuu itti dogoggortu wugzetii isa kamtu ta'aa fi mana hidhaadha guyyuudha moo kam ta'a moo sanim ta'a yaada. Waaqayyo garuu jaalala isaa dhugaatti yoo qabaanne yoo jaalala isaa dhugaatti qabaanne kufaatii sana keessaa deebinee gara isaatti yoo akka Phexros imimmaan keenya buufnee boonye kufaatii sana kee ka'ee muudamatti yoo nu baasuu danda'a. Muudamatti isa ol baase maal jedhee ilmoolee hoolota kootii tiksii ittiin jedhe. Maal jechuudha? Daa'imman koo tiksii kunuunsii guddisii amantiidhaan jechuudha. Warra amantii fi haaraa reefuu gara kootti deebi'anii akka ijoollee reefuu haaraa dhalatanii amantiidhaan haaraa warra ta'anii warra amantiin haaraa gorsii jajjabeessitii guddisii tiksii kunuunsiidha. Kanatti ol isa bute jaalalli Phexros kan inni gooftaa Yesuus Kiristoosiin hundumarra caalaa jaallatu. Ammas lammata deebi'ee isa gaafate. Gaaffiidhuma sanarra deebi'ee na jaallatta jedhe. Gaafa kana ammas Phexros yaa gooftaa beekta maaf irra deebitee na gaafattaa? Beekta akkan si jaalladhu san sitti himuu danda'urra caalaa keessa kootti beekta jedhe. Yeroo kana hoolota koo
nyaachisi ittiin jedhamamu. Taayitaan Phexros dabalamaa jira. Hoolota koo nyaachisi. Sila warra daa'imman warra amantii naaraa jedhanii warra amantii beekanii na duukaa bu'an immoo sagalee koo barsiisii gorsii jajjabeessii fuula duratti akka tarkaanfatan isaan taasisii ittiin jedhe. Inni sadaffaanis kanuma fakkaata ture mee gaaffin nyaachisi jedhe. Takkaa tiksi jedhe akka isaan hin banneef eegi warra guguddoo hoolota koo. Sadaffaa irratti yommuu inni qabatu Phexros hin boo'e. Ati waan hundumaa beekta. Wanni Waaqayyo duraa dhokate jira. Wanni Waaqayyo hin beekne cinqiin gola tokko keenyaa sun wanta namni hin beekne nutti fakkaachuu danda'a. Waaqayyo beeka moo hin beeku? Booyyoftanitti. Waaqayyo beeka. So maal ta'a Waaqayyo beeknaan waa'ee nama maaltu sin dhibbisanii. Inni guddaan isa kanaan ce'uu qabna yeroo hundumaatti. Edda Waaqayyo beekee isin Waaqayyo wajjin haasa'uu dandeessanii namoonni iyyanii maraatanii maal godhu Phexros disqualify ta'e tuusaa jedhanii maal godhe gooftaan? Hin muude miti namoonni waan barbaadan ta'uu danda'u. Kanaaf ati waan hundumaa beektaa yaa gooftaa koo jedhee imimmaan isaa dhangalaasee Phexros boo'ee gara xumuraatti dhiyaachaa irra sana booda gooftaan keenya hoolota koo nyaachisi tiksii nyaachisi hoolota koo daa'imman koo waa'ee keenya yaada gooftaan Yesuus Kiristoos haalota hundumaa keessatti. Hoolota eenyu jedhe? Hoolota abbaa baluu miti. Hoolota barsiisaa baluu miti. Hoolota faarfattuu baluu miti. Yeroo tokko haanee maqaa faarfannee fi warri dhufee atteendi godhan keenyatti maqaa balallabnee warri nu dhaggeeffatan keenya. Maqaa abbaa geggeessaa taaneef warri nu jala jiru keenya kan itti fakkaatu baay'eetu jira. Hoolonni garuu yeroo hundumaa kan eenyuuti saba Waaqayyoo? Nuti kan eenyuuti? Ishee kana duukaa deemaa. Abbaan barbaade iddoo barbaade dhaquu danda'a waan barbaade ta'uu danda'a. I wish namni hundumtuu jabaatee fuula duratti deeme. Nuti kan abbaa baluu ilma baluu miti ilma Waaqayyoo intala Waaqayyoo hoolota Waaqayyooti nuti. Waaqayyoo yeroo hundumaa iddoo isaa akka gaafa jalqabaa jedhetti jira moo hin jiru? Kanaaf warra kaan caalaa na jaallattaa gaaffii jedhu kana yommuu kaafnu barsiisaan inni akka kootii irra danarraa iyyuu boru waan barbaade yommuu ta'u gurguddoonni abbootiin warri qabna jennu yommuu waan kan biraa ta'an warra sana caalaa na jaallattaa adeemsa keetti fufuufiidha gaaffiin Waaqayyoo qabu. Nuti waa'ee namootaa hin qabne Waaqayyo garuu sana bira dabartee fuula duratti adeemuudhaaf sana caalaa na jaallataa. Haalota namoota taayitaa carraa waan na barbaanne sana hundumaa bira qabee warra kana bira dabartee anaan filattee ana duukaa deemuu dandeessaa. Yommuu carraatu kana goote koo ati iddoo akkasii keessaa yommuu sin jedhan lakkii anoo seera Waaqayyoo cabsee karaa sana hin deemu inni bira darbuu dandeenyaadha. Firoota keenyaaf jennee yoo waa jallisuu qabna ta'e lakki ani hankooyyuu ta'u malee fira koof jedhee kan hin godhanne darbu. Kanaaf dubbiin kiristinnaa dubbii filannoo jabaatii sana qabannee adeemuudhaaf warra kana caalaa na jaallata. Yommuu gaaffiin keessanitti qabu. Hafuurri Waaqayyoo amma kana gootaati. Bataskaana dhaqaa yommuu isiniin jedhu gaaffiin keessan warra kana caalaa na jaallataa jechaadha. Waaqayyoo Waaqni koo hin godhu Waaqa koon jaalladha illee jabaannee adeemuudhaaf gaaffii kana ofii deebisuu qabna jechuudha. Egaa Phexros yommuu sadaffaa gaafatamee imimmaan isaa dhangalaasee boo'eetu gara Waaqayyoo isaatiitti sila deebi'eeraa. Amma garuu waa guddaa isa yaadachiise si'a sadii akka gane sana yaadachiise. Maaf irra deddeebi'ee gooftaan isa dhiphise ishee jedhu kana duwwaa ilaallee addana irratti xumurra. Ho'a ganama kanaa keessa nama rarrafifti maqaa ta'eef kanaaf hin jabaadhaan duukaa deebaas jechaadha. Irra deddeebi'ee gooftaan maalumaaf Phexros hin dhiphise. Tokkoon gahu si'a tokko gaafatee yaa Phexros warra kaan caalaa na jaallattaa yommuu inni jedhu dubbatee dhiisuu hin danda'u. Waan gaggabaabaa lama ilaalla. Tokkoffaan dubbii Phexros ifatti yookaan namoota gidduutti paablikalii hin beeku nama kana jedhee gooftaa si'a meeqa gane? Si'a sadii ganee si'a sadii irra deebi'ee akka inni ifatti sodaadhaan isa gane kana jabinaatiin si'a sadii akka inni mirkaneessuudhaaf carraa kenneef gooftaan. Eessatti namoota gidduutti hiriyoota isaa gidduutti warra isaa wajjin baratanii Phexros akkamittiin utuu gooftaan sitti immoo kana gootan maraatti ati kan ittiin jedhe jiraachuu danda'a. Warra sana gidduutti jaalalli koo ammallee kan warra kaaniirra caalaa sirratti jira jedhee akka inni ifatti namoota gidduutti si'a sadii isa dogoggore si'a sadii immoo mirkaneessuuf. Phexrosiin achi namoota sana gidduutti sirriitti ifatti haaressuudhaaf jedheeti gooftaan Yesuus Kiristoos in haaresse seenaa isaa jijjiire kan jaallatu duwwaa otoo hin ta'in jaalala isaa hojiitti kan mul'isu hojiidhaan mul'isee hoolota Waaqayyoo kan tiksu achi gidduutti taasisuudha.
Siya sadii kufee siya sadii deebi'ee siya sadii kufte siya dhibba sadiis kufte yeroo hundumaa deebi'uudhaan gara kootti kottu yeroo sana ammati yaaddu caalaan sisimadhaa jedhee mul'isuudhaaf unii fi Waaqayyo gooftaan keenya irra deddeebi'ee Phexrosin gaafate. Egaa mee yaadame ammatu gooftaan Yesuus Kiristoos haala kanaan Phexrosin hin gaafanne ta'e achitti jaalala Phexrosutu gooftaan hin mirkaneessine ta'e eenyutu Phexrosin amanaa? Hin amantu? Phexros isa gooftaa gane jenna malee Phexros isa deebi'ee isaan gafa bartootaa isa eegduu hoolotaa ta'e inni simachuu hin dandeenyu maqaa ta'ee fi irra deddeebi'ee madaa isaa tuttuqee akka inni boo'ee jaalala isaa mirkaneessee geggeessaa amantii bu'uura mana kiristaanaa akka inni ta'u isa taasisee jechuudha. Inni xumuraa warra kana caalaa na jaallattaa jennaan Phexros jaalala isaa ibseera unamma gaaffiin inni xumuraa warra kana caalaa Waaqayyoon jaallattu warra diinota keenyaatiin nani bara seenaa warra diinaa takka gochaa isaan caalaa Waaqayyoon jaallanna namoota din abaluutu jennanii abaluu caalaa Waaqayyoon jaallanna amantii keenyaan jabaannee dhaabbachuuf kaniin kana kaasuu fi yeroo ammaa kana dhugaama dubbachuuf amantii ortodoksii qabatanii Oromoo ta'anii jabaatanii dhaabbachuun baay'ee cimaadha. Amma warra kaanittuu ce'aadha dabareen hundumtuu wanni jedhe. Maaliif namoonni haalonni wanti jiran hundumaa amma dhuguma amantii moo siyaasatti jirra gaaffii jedhu nama baay'ee keessatti kaasaa jira. Amma kun dubbiin kun daldala biizinesiidha moo amantiidha gaaffii jedhu sun keessatti kaasee hin beeku. Biizinesii siyaasa sana hundumaarra caalaa na jaallattaa jabaattee dhaabattee fuula duratti deemuudhaaf moo isa kanaan qabamtee anaan dhiifta. Akkuma silas hin jedhee Waaqayyoof jennee wantoota dhiifna moo wantootaaf jennee Waaqayyoon dhiifna. Yoo Waaqayyoon waan sana caalaa waan sanarra caalaa jaallanna ta'e yeroo hundumaa Waaqayyo duukaa deemna. Yeroo hundumaa Waaqayyo duukaa deemnennaan immoo hin kufee hin dhumatee hin kuftee hin dhumatteef lafa jedhametti Waaqayyo achii kaasee warra muudamanii warra filatamanii nu taasisaa. Kanaaf gaaffii kana guyyaa hundumaa gaaffii laphee keenya keessa kaawwannee adeemnu ta'uu qaba. Warra kaan caalaa na jaallattaa Waaqayyo gooftaan keenya jaalala hamma dhumaatti ittiin dhaabbannee dhaalti mootummaa isaa taanu laphee keenya keessa nuuf haa bushu. Kan nu barsiifatee Waaqa Abbaaf Ilmaa Hafuura Qulqulluuf Waaqa tokkoof bara baraan galanni haa ta'u. Amiin. Waaqa nu barsiifatee Waaqa nu barsiifatee galanni guddaan haa ta'u. Kan nu barsiisee walitti keenya Dr. Lalisaa Waaqayyo sagalee jireenyaa isaa dhageessisu sagalee jireenyaa isaa dhageessisu sagalee jireenyaa isaa dhageessisu Waaqayyo bara tajaajila isaatti isaaf eebbisu egaa walitti keenya akka gaariitti wangeela caqasee nu ibseera nutti himeera akka gaariitti egaa nuti immoo waggaa baay'eedhaaf dhagaa jirra hordofaa jirra egaa abdii kutachuun qabu namni yeroo hundumaatti jijjiiramuu qaba jechuudha. Wanta har'a dhaga'e tokko boroojiitti jijjiiru. Boroojiitti jireenya ittiin jiraata jechuudha. Kanaaf Waaqayyo hunduma keenya wajjin haa ta'u. Akkuma Phexroosii Waaqayyo Phexroosiin na jaallattaa akkuma inni jedhee irra deddeebi'ee barsiisee nutis immoo egaa irraa dhuguma laphee keenyaan Waaqayyo wajjin jirra. Immoo afaaniin immoo miillaan immoo nama laalleeti immoo kan jedhamu ofii keenya hundumti keenya of gaafannu jechuudha. Maaliif namni nama ilaalee deemu boriin kufa namchi sun hin du'aa yookaan hin badaa isa booda maal ta'a? Bakka maalan godha jedhee hin tirata. Namni Waaqayyoon amanee deemu namni Waaqayyoon qabatee deemu garuu yoo bu'aa keessa lixillee keessaa baasa Waaqayyo. Gidiraa keessaa hin baasa. Dhiphina keessaa hin baasa. Wanta kunis hin gaafadha. Namni gaafa dhukkubsatu immoo gaafa fayyaa qabu Waaqayyoon turuutti waafu. Innaa dhukkubsachuudhaan Waaqayyo waamuudhaaf dhukkubsachuun qabachuudha. Maaliif? Maal ta'e? Fayyuu barbaada. Fayyuu barbaada. Yeroo kaanuu yeroo fayyaa qabu. Dhukkubsatee argee kanaaf fayyuu barbaada.
yeroo fayyaa qabu maaliif hin kadhatu kasa amma yeroo rakkatu yeroo dhiphatu amma itti dedawwala Kiristoositti maali gooftaa koo jedhe gaafa fayyaa qabu immoo akkasuma jedhee maal ture maali gaafa nama kan ta'a kan hundi wasaan danda'a waaqayyo maaliif xineessanii kadhatanis baay'isanii kadhatanis kadhachuu dhiisanis maaliif isa kan galateeffatan kan kadhatan kumaatama miliyoonaan jiru jechuudha. Nuti gari yoo kadhanne yoo isa waammannee ofii keenyaaf nu fayyada. Fayyaa nuu kenna, eebba nuu kenna, nagaadhaan nuu ishee nagaadhaan nuu kaasa. Ara nama baay'eetu ciisachuma jira ammoo nama baay'eetu sagantaa isaa qabatee akkasiin godhadha jedhee achumaan immoo iddoo tokko maraqa hin beekamu. Kanaaf waaqayyo garuu carraa kana nuu kennee nu waamee kan nuu kennuu isaatii fi yaa waaqayyo galata kee jechuu qabna jechuudha. Kanaaf namicha tokkotu ture jedhanii mammaaksa tokko mammaaksa hin jaallatan akka ilma jaarsaa fakkaata. Namicha tokkotu maal jedhaa yaa abbaa keenya jetteen qixxaa'e. Kan ammaa itti bara yoomi itti baran dhaladheen jedhamanii abbaa keenya jettee maaliif hin beektu jennaan. Ishi bakka sin shallama yoo jettee bittee ni jennaan. Yooti yaa abbaa keenya jettee bittee jettanii bittu garuu sin dhugu. Hin bittu? Hin bittanii? Yaa abbaa keenya jettanii bittanii? Nama badee bannee laga. Ishi yaa abbaa keenya jedhee namichi eegale. Maalli shallamtaa jennaan farda kanan si shallama. Achi keessa yaa abbaa keenya sameerra kan jiraatu maqaan kee ulfaatu mootummaan kee ulfaatu. Gilaasha ishee jinii gidduutti akka gidduutti kute. Utuu hin biteenii gilaasha ishee jinna shallamtaa itti naaf laattaa jedha koorichaa ishee jinni. Yeroo kana waan ta'e egaa hin binne jechuudha. Nutis immoo egaa waan jalqabnee fixuu qabnaa. Qabsoota jiru kanas fixuu qabnaa waaqayyo hunduma keenya nu dandeessisu. Amma warri faayinaansii